Reediyoo warra Wangeelaati. Reediyoon warra Wangeelaa tokkummaa waldoota Oromoo warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa Sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiiloo heerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiiloo heerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa Wangeelaati. Kun Reediyoo warra Wangeelaati. Sanbadduraa caamsaa 7 bara 2016 attam jirtu jaalatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya bakka jirtan maratti sagantaa keenya kanaa hordofaa kan jirtan maraaf nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Reediyoon warra Wangeelaa sagantaa ishee guyyaa har'aa qabattee kunoo dhiyaatteetti. Sagantaa keenya har'aa keessatti ergaa sagalee Waaqayyoo lubaa Tamasgeen Dhaabasaatiin akkasumas immoo dhuga ba'umsaa imaltoota Mediterranean kutaa 3ffaa qabannee dhiyaanneerra. Obboleessi keenya lubii Tamasgeen torbanoota 3 darbaniif nu hiraa kan ture ergaa sagalee Waaqayyoo mata duree ifa duumessa keessaa jedhuun dhiyaate har'aa kan nuuf golabosuu yaa ta'u, obbolootni keenya Fiqaaduu Fufaaf Siyyumee Warqinaa immoo biyyatti dhalatanii guddatan dhiisuudhaan jalqaba Sudaan keessa itti aansuudhaan immoo hongee Saharaa qaxxaamuranii otuu isaan gara Liibiyaatti imalanii ture kan torbee dhuga ba'iinsa isaanii sababa hanqina yerootiif addaan kutne. Fiqaaduuf Siyyumeen lafa torbee dhaabbatan irraa kaasuudhaan dhuga ba'umsa isaanii itti ni fufu. Egaa hanga xumura sagantaa keenyaatti akka obsaan waliin turtan kan isin affeeru qopheessaa raadiyoo warra Wangeelaa Ana Roobsan Makkooti. Nagaan Waaqayyo Abbaa hunduma keessanii bakka jiraattan hundumaatu isiniif haa ta'u. Obboloota koo har'a immoo barsiisa koo guyyaa 7 qabadhee ture. Har'a guyyaa har'aa dhuma isaatii asirratti walii wajjiniin dhuma irratti Waaqayyo walii wajjiniin kadhanna. Akkasi yaadattaniif irra deebi'een dubbachuu barbaada. Kutaa jalqabaa keessatti akkuma dubbanne kan irra dhaabannee jirru Wangeela Maatewos boqonnaa 17 lakkoofsa 5 irra jiru duumessa ifa of keessaa qabu kan jedhu mata duree kana jalatti dubbataa turre. Achi keessaa sagaleen duumessa keessaan ba'an Waaqayyo kan inni dubbate ilaalaa turre. Innis immoo sagalee inni dubbate keessaa ati ilma kootii jedhe isan jaalladhuudhaa jedhe. Isa duwwaas immoo miti isa dhagaa jedhe.
Waaqayyo gooftaan irra deddeebi'ee sagalee kana ilma koo isa jaallatamaadha. Gammachuun koo isaan raawwatamaati. Isa dhagaa yeroo inni jedhu argineerra. Yeroo duraa keessas immoo booddana keessa kan dhabnee ilaallee gammachuun koo isaan raawwatama kan jedhu kutaa kana jalatti Waaqayyo gammachuun Waaqayyo ilmaan namaa badii oolchuudha. Ilmaan namaa oolchuudhaaf immoo du'a oolchuudhaaf immoo Waaqayyo hojiin hojjete achi keessatti wajjin ilaalleerra. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos illee ilmaan namootaa badii keessaa oolchuudhaaf ankaraa isiniif ta'eera gara koo kottaa jedhee akkuma inni dubbate argineerra. Isa duwwaas immoo miti dhumarratti kan inni jedhee dubbate dhaga'uu isa jedhamu ilaalleerra. Dhaga'uu jechuun maal jechuudha innee waa'ee dhaga'uu irratti ol fuunee wajjin dubbanneerra. Dhaga'uu namni waan baay'ee dhagaa har'a wanti isa gargaaru jiraachuu danda'a, kan isa hin gargaare jiraachuu hin danda'a. Kanaaf Yesuus Kiristoos hin dhaga'uun kan irra jiraatu haasofne. Gara dhumaa irratti immoo kan dubbanne walii wajjin dhageenye akkana jennee warri hin dhageenye immoo maal ta'uu jennee ilaallee turre. Phexros lammaffaa boqonnaa 2:17 irratti akkuma ilaallu akkana jedha. Isaan kun akka abaqii bishaan hin qabneeti yookiin isaan akka burqituu bishaan hin qabneeti. Dhiifamarran deebi'e ammas isaan kun akka burqituu bishaan hin qabneeti. Akka hurrii bubbeen oofuuti. Iddoo dukkana limixii isaaniif kaa'ameera jedha. Kanaaf kana keessa waa sadiitu isaan eega. Gara itti isaan darbatu hin beeku. Waan isaan godhu hin beeku. Gara lafa isaan buusu hin beeknu. Kanaatiif du'a jira jechuudha. Badii jira jechuudha. Gara toofaman hin beekaniiti. Isa dhagaa inni kanaas hin argisiisa kan jedhu walii wajjin ilaallee turre. Har'a egaa dhuma irratti wanti walii wajjin ilaallu maa inni egaa dhagaanii hoo isatti jiraachuu. Attamitti isatti jiraachuu hin danda'ama laata? Yoo isatti hin jiraannu ta'e ofuma dhaga'uun bu'aa hin qabu. Dhaga'uu nama baay'eetu waa baay'ee dhagaa, waa baay'ee hojiirra oolchu. Kanaatiif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 11:25 irratti akkana jedhee yeroo inni dubbatu argina. Eenyummaadhuma isaa humna inni qabuuf wanta inni akka itti nama oolchu dubbata. Yesuus garuu du'aa ka'uun jireenyis ana, namni anatti amanu yoo du'eyyuu hin jiraata jedha. Namni anatti amanu yoo du'eyyuu hin jiraatan. Otuu jiruu kan anatti namanne garuu bara baraan hin du'u jedha. Gooftaaf galanni bara baraatu. Otuu jiruu kan anatti amanu hundinuu bara baraan hin du'u. Otuu jiruu kan anatti amanu, otuu lubbuun isaa jiruu kan anatti amanu, otuu na duukaa deemuu kan natti amanu, waan hin jedhene kan dhaga'u, kan na duukaa deemu, inni bara baraan hin du'u jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11:25 irrattis akkasuma jedhe. Kanaaf iyyuu namni anatti amanu yoo du'e iyyuu hin jiraata jedha. Du'i yoo dhufe iyyuu hin jiraata. Waan barbaade yoo irra bu'e iyyuu hin jiraata. Balaan barbaade yoo irra bu'e iyyuu hin jiraata. Du'a foonii ilaallannu takka takka. Du'a ilmaan namaa fuudhee deemuu ilaalla. Du'a booddee jireenya isa jiru namni hin beeku. Abdiin keenya garuu isa caaluudha. Maqaan gooftaa kana eebbifame ta'u. Kanaatiif waa'ee jiraachuu kana gooftaan natti jiraadhaa jedha. Kan na jaallatu hundumtuu dubbii koo eegu, sagalee koo eegu natti jiraadhaa jedha. Jireenyatu isa bira jira, nagaatu isa bira jira, fayyaatu isa jira. Yoo isatti amanne hin jiraanna. Kanaaf iyyuu namni isatti jiraatu immoo hin leeyya'u. Namni isaa wajjiniin ba'u immoo hin leeyya'u. Namni isa fudhatee ba'u immoo hin leeyya'u. Karaa hundumaa Waaqayyo gargaaraa isaa ta'a. Maqaan gooftaa Yesuus kan eebbifame ta'u. Isatti jiraachuu yeroo baay'ee wanti nu jiraachisu har'a waanuma ilaallu nutti fakkaata. Wanti nu jiraachisu waanuma nu qabannee jirrutu nutti fakkaata. Tarii jireenya biyya lafaatiif mijataa nuu ta'uu danda'a. Akka namni jiraatutti jiraachuu hin dandeenya ta'a. Akka namni jiraatu akka warra hiriyaan keenya jiraatanitti jiraachuu dandeenya nutti fakkaata ta'a. Garuu nun ilaallatu. Natti jiraadhaadha Yesuus. Yoo natti jiraattan dubbiin koo yoo isinitti jiraate isinis maal qabdu jedha. Gooftaan akka nu itti jiraannuuf sagalee kana nutti dubbata. Maqaan gooftaa kana eebbifame haa ta'u. Isatti jiraadhaa jedha kana. Kan isa dhaga'u isatti jiraate egaa. Namni isa dhaga'u isaa wajjiniin adeema egaa. Namni isa dhaga'u isaa wajjiniin ulfina argata egaa. Namni isa dhaga'u egaa isaan fayyina argata egaa. Har'a baraana keessa, bara nu keessa jiraannu kana keessa, bara sodaaniin baay'ate, bara lolli baay'ate, bara du'i baay'ate, bara namni nagaa dhabe, bara biyyi nagaa dhabe, bara sabi nagaa dhabe. Hundi keenya gara isaa ilaallu, isaa dhageenyu, isatti jiraannu. Yoo isatti jiraanna ta'e moomsi kan ijoollee Waaqayyooti. Gargaarsi Waaqayyoo biraa ilmaan namaatiif dhufa. In sodaatinaa inni jedhe gooftaan harka nama qaba. Harkas hin qaba. Kanaaf iyyuu waan isatti jiraatu ta'e harka qabamtu. Yoo isatti jiraatu ta'e fayyaa argattu. Yoo isatti jiraatu ta'e nagaa argattu. Yoo isatti jiraatu ta'e manni keessan hin eegama. Yoo isatti jiraatu ta'e karaan keessan hin eegama. Maqaan gooftaa kana eebbifame haa ta'u. Har'a egaa namni kan itti jiraatu wallaala. Hundumtuu ka'ee waanuma itti fakkaatu dubbachuu danda'a ta'a. Har'a waanuma nutti fakkaate dubbachuu hin qabnu.
Kan nutti fakkaatu sagalichi dhugaan achi keessa jira. Yoo gara isaa ilaalle, yoo isa duukaa buune, yoo isatti jiraanne nagaa qabna. Nagaan mana keenyaaf, nagaan saba keenyaaf, nagaan lafa keenyaaf hin ta'a. Har'a egaa miidhaan baay'een yeroo laallu saba keenya irra hin jira. Namooti baay'een lubbuun isaanii yeroo dhaban, namooti baay'een yeroo gadi ba'anii du'an, namooti baay'een yeroo dhiigi isaanii dhangala'u, namooti baay'een yeroo waan godhan dhaban, namoonni baay'een yeroo jireenya ofirratti jibban hin argina. Kun maaliif ta'ee laata yeroo jennu namni garuu gara eenyu otuu laale, gara Waaqayyoo otuu laale, gara Yesuus yoo laale, otuu gara isaa laale, otuu gara Gooftaa laale, inni isaanii wajjiniin ta'a. Wangeela Maatiyos boqonnaa 17 lakkoofsa 6 kadhannee laalletti yeroo ol ilaalan Yesuusin duwwaa arganii jedha. Ol ilaalanii Yesuusin duwwaa biratti arganii. Qilleensichis hin deeme, dukkanichis biraa buqqa'e, wanti isaan sodaachisu bira isaaniiti ka'e. Garuu Yesuusin duwwaa arganii jarri maqaan Gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Yesuusin arguudhaan jireenyi jira. Yesuusin arguudhaan isatti jiraachuun jira. Yesuusin arguudhaan duukaa bu'uun jira. Yesuusin arguudhaan nagaan namaa dhufuu hin danda'a. Biyya keenyaaf nagaan hin dhufa. Saba keenyaaf nagaan hin dhufa. Har'a egaa manni diigamee jiru yoo jiraate, qeen diigamee jiraatu yoo jiraate, namni abdii dhabee jiru yoo jiraate, qeen bultiin diigamee jiru yoo jiraate, har'a isinittan himaa isatti jiraadhaa, gara isaa laalaa, isaa wajjiniin baa, isaa abdadhaa, isaa wajjiniin ta'a. Inni Waaqayyoodha. Inni gochuun dadhabu humna hundumtu harka isaa keessa. Waaqayyo warra gara isaa laalanii wajjiniin ta'a. Waaqayyo warra gara isaa mil'atanii wajjiniin ta'a. Warra isaa abdatanii wajjiniin ta'a. Isatti jiraannu baay'een nu harkaa qabnu nu jiraachisuu dhiisuu hin danda'a. Qabeenya biyya lafaa yoo ta'e waan darbuudha. Wanti nu ilaallu beekumsa yoo ta'e iddoodhaan waan nu ga'u miti. Obboleessa koo obboleettii koo kanaan mormuu koo mitan. Haa ta'u iyyuu malee isatti jiraachuu akka dandeenyuuf fuula keenya gara Gooftaatti tola qabnu. Natti jiraadhaa jedhe Gooftaan, isatti jiraadhaa. Sagalicha dhageenye akka isatti jiraannuuf innimmoo hin barbaada. Namni kamiyyuu akka inni du'uuf Waaqayyoo fedha Waaqayyoo miti. Namni hundumtuu akka baduuf fedha Waaqayyoo miti. Namni kamiyyuu gara badiirra akka inni deemu fedha Waaqayyoo miti. Waaqayyoo ilmaan ijoollee isaa gara jireenyaatti deebisuudhaaf, karaa ulfinaa deemsisuudhaaf, waan ulfinaatti argisiisuudhaaf Waaqayyoo waameera. Waa malee gara biyya lafaa hin dhufneeti. Waa malee hin uumamneeti. Waaqayyoo waa malee hin uumne calluma dingata calluma itti uumamte miti. Yoo gara isaa laalte uumamuu kee barta. Eenyuun akka uumamte, eenyu akka si geggeessu barta. Warra abdii kutanne hin taanu egaa. Yoo dukkanaa'e illee ni fa'a. Har'a nutti dukkanaa'e fakkaata. Saba keenyatti dukkanaa'eera ta'a. Wanti ilaallu duumessa nutti fakkaata ta'a. Ifii jira obboleessa koo. Ifa jira kana booddee cal jennee hin dhimnu. Waaqayyo ifa nuuf fidaa jira. Waaqayyo karaa ifaa gara keenya dhufaa jira. Waaqayyo ifa isaa nuuf ergeera. Saba keenya hidhaa keessaa baasuudhaaf, saba keenya waanjoo jalaa baasuudhaaf Waaqayyo ifa nuuf ergeera. Yeroo ifi dhufu wanti nama hidhu hin jiru. Sansalatti kamiyyuu nama qabee hidhuu hin danda'u. Kanaatiif gara ifaa kana kottu. Kottu gara kanatti jiraadhu, isatti jiraadhu. Homaan jedhu isatti jiraadhu argita. Gara isaa laalisa dhagee isatti jiraadhu mee? Yoo itti jiraatta ta'e umurii dheeraa qabda, bara dheeraa qabda, eebba baay'ee qabda, wanta si jalaa waamameen dhumne qabda. Maqaan Gooftaa Yesuus kan eebbifame haa ta'u. Yeroo san eebbi kee gasti dhiifama. Akkuma sagalee isaa keessatti nutti dubbatee ture. Isin warri isa dhagaani ulfinni isaaniif hin dhufa. Ulfinni Waaqayyoo Waaqa biraa isaaniif hin ba'a. Siif garuu ifni Waaqayyoo hin ba'a jedha. Yoo isatti jiraata ta'e ulfinni isaa sirratti hin argama jedhe. Sabni lafarraallee gara kee gara ifa keetiin dhufu jedhe. Yoo isatti jiraata ta'e mootonni illee ifa kee ilaalanii gara kee hin dhufu jedhe. Biiftuun biiftuu sii baaftullee ifa kee ilaalanii gara kee hin dhufu jedhe. Isaayaas 60 lakkoofsa 3 irraa hodhannee ilaalle yeroo darbe akka ilaalle. Kanaatiif gara isaa ilaalaa. Gara isaa mil'adhaa, isaa wajjiniin ta'a. Ija keessan gara Waaqayyootti ol deebisaa. Waaqayyo araara kee nuuf fideera. Waaqayyo nagaa kee nuuf fidi jedha. Inni nagaa nuuf fida. Yoo isatti jiraanna ta'e jireenya nuuf kenna. Maqaan Gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Har'a egaa warra akka kanatti na dhaggeeffataa jirtan obboloota koo, guyyaa har'aa Waaqayyo akka isatti jiraannu barbaada. Ija keenya hundumaarraa kaafnee gara isaatti ija keenya akka kaafnu barbaada. Waaqayyo nagaa nuuf kenna. Waaqayyo nagaa saba keenyaaf, nagaa mana keenyaaf, nagaa biyya keenyaaf kenna Waaqayyo. Kanaatiif Waaqayyoon walii wajjiniin kadhannaa. Waan dhaggeeffattaniif guddaan isin galateeffadha. Kanumarra dhaabannee Waaqayyo walii wajjiniin kadhannaa. Yaa Waaqayyo Abbaa, galanni guddaan, oqubaa guddaan maqaa Kiristoos Yesuusiin siif haa ta'u. Ati Waaqayyo Waaqa jiraataadha. Waaqa bara baraan mootee teessoo keessa ulfaataa irratti kan mul'attudha. Eenyu teessoo kee hin jijjiiru. Yerootti dubbattu yaa Gooftaa gaaronni gassiif jedhu. Yerootti dubbattu yaa Waaqayyo tulloonni gadisiif jedhu. Yerootti dubbattu yaa Gooftaa koo galaanni bakka lamatti garaa gareeramu. Yerootti dubbattu yaa Waaqayyo bishaanni gararraadhaa dhufu hin cita.
Yerooti dubbattu yaa Waaqayyo aduun hin dhaabatti, wanti si duraa dhowwu hin jiru. Saba kee ceesisuudhaaf aduun dhaabsisteetta. Saba kee ceesisuudhaaf galaana bakka lamatti kutteetta. Waaqayyo ati Waaquma yeroo sanaati. Saba kee immoo warra du'a keessaa baafte beenna. Ulfina isaanii ulfina kee argisiifte. Namni ulfina kanatti akka jiraatan barbaadde kan waamte beenna. Yaa Waaqayyo dhugaadha, sagalichi soba miti. Har'as biyya keenyatti bara keenya keessatti akka inni raawwatuuf maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin si kadhanna. Har'a yaa Waaqayyo saba keenya irratti kan bu'ee jiru ergaan diinaa yaa Waaqayyo, ergaan ari'annaa yaa Waaqayyo, ergaan ajjechaa yaa Waaqayyo, maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin araarri kee gidduu sana akka inni bu'u, harki kee gidduu akka galu yaa Waaqayyo maqaa Iyesuus Kiristoosiin sin kadhadha. Duuti saba Waaqayyo irraa haa ka'u. Duuti saba keenya irraa haa ka'u. Duuti yaa Waaqayyo ijoollee Waaqayyo irraa haa ka'u. Duuti nurraa haa ka'u maqaa gooftaa Iyesuusiin. Nu gara kee ilaallaa, nu si dhaggeeffanna, nu sitti jiraachuu barbaanna. Karaa jireenyaa nu agarsiifteetta, sitti akka jiraannuuf ati nu gargaari. Yaa Waaqayyo namni hundumtuu gara kee ilaalee akka inni jiraatu, namni hundumtuu gara kee dhufee akka jiraatu, namni hundumtuu siin fayyina akka argatu maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin akka ati raawwatu sin kadhadha. Inni sin beenne si haa beeku, inni wallaalaan si haa baru, wallaalaa barsiisuu beetta, dadhabaa gargaaruu beetta, jaamaa jabanuu beetta, gooboo qajeeshuu beetta. Yaa Waaqayyo maqaa gooftaa Yesuusiin harki kee saba keenya irratti diriiru, harki kee nurratti diriiru. Yaa Waaqayyo har'a immoo sin kadhadha, mootummaa irratti yaa Waaqayyo haala jiruun yaa Waaqayyo saba irratti harka isaa diriirsaa kan jiru irratti yaa Waaqayyo ati ofii keetii gidduu galte araar jechuun si biraa nuuf haa ta'u. Araar saba kanaaf haa ta'u jedhi. Araar mootummaadhaaf haa ta'u jedhi. Araar yaa Waaqayyo namaaf haa ta'u jedhi. Araar guddaadhaaf haa ta'u jedhi. Araar kan mul'atuuf haa ta'u jedhi. Araar yaa Waaqayyo kan hin mul'anneef haa ta'u jedhi. Ati Waaqayyoodha yerooti nagaa fiddu nagaatu bu'aa. Yerooti nagaa namaaf buuftu nagaatu bu'aa. Nagaan kee nuuf haa bu'u. Nutti araarami yaa Waaqayyo. Balleessinee yeroo ta'e dhiifama nuu godhi. Sabi kee balleessee yeroo ta'e dhiifama nuu godhi. Amma kana booddee gara kee ilaala. Sitti jiraachuu barbaada sabi kee. Siin geggeeffamuu barbaada yaa Waaqayyo. Maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin sabati geggeessituudha. Harka kee irra qabuun jaalala kee fedha kee haa ta'u. Dhoksaa kee jala gochuun jaalala kee fedha kee haa ta'u. Kan itti dukkanaa'e yaa Waaqayyo. Kan karaan jalaa cufame yaa Waaqayyo. Karaan darbaa kan dhowwame yaa Waaqayyo. Duumessi irratti duumessaa'ee jiru har'a maqaa keetiin irraa haa ka'u maqaa Yesuusiin. Akka hin mul'anne kan godhu, akka hin argamne kan godhu. Yaa Waaqayyo lubbuu balleessee akka lubbuun hin bannetti kan dubbatu. Har'a yaa Waaqayyo ofii keetii gidduu galuun jaalala kee fedha kee haa ta'u. Araar jechuun saba keenyaaf, araar jechuun lafa keenyaaf, araar jechuun yaa Waaqayyo hunda keenyaaf si biraa nuuf haa ta'u. Si abdanna kan angootaam nagaa nuu buuftaam. Yaa Waaqayyo nagaan isiniif haa ta'u nuun jetta. Yerooti nagaa fiddee dhuftu nagaatu bu'a. Yerooti nagaa dubbattu yaa gooftaa nagaatu ta'a. Maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan kee nuuf haa ta'u. Nagaan kee lafa keenyaaf haa ta'u. Nagaan kee yaa Waaqayyo saba keenyaaf haa ta'u. Nagaan kee mana keenyaaf haa ta'u. Nagaan kee waldaa keetiif haa ta'u. Nagaan kee yaa Waaqayyo maanguddootaaf haa ta'u. Nagaan kee bulchiinsota hundumaaf haa ta'u. Nagaan kee lafa irratti haa ta'u. Nagaan kee waaqa irratti haa ta'u. Hunda keenya immoo waan nu qaqqabduuf ulfinni siif haa ta'u. Otuu si duukaa jirra jennu yaa gooftaa akka qilleensaa uffamne akka namne waan margine duukaa buunee lafa hin taanetti akka hin gatamne maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin akkuma yaa Waaqayyo Phexros Yohannis akkuma qabde harka nu qabuun jaalala kee fedha kee haa ta'u. Nu geggeessuun jaalala kee fedha kee haa ta'u. Abdii keenya nu haaressuun jaalala kee fedha kee haa ta'u. Yaa Waaqayyo kana waan gootuuf immoo ulfinni siif haa ta'u. Nu dhageessem yaa gooftaa maqaan kee ulfaatu. Yeroo galataa siif qabna kana waan gootuuf ulfaadhu. Maqaa gooftaa keenya maqaa Iyesuus Kiristoos isa jaallatamaatii jedhi kadhata keenya kana tottolotaatti dabaleetii nuuf fudhadhu. Ameen. reediyoo warra Wangeelaatii sagantaan keenyaa itti fufa. Meetir baandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti guyyaa sanbadduraa galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenyaa maqaan isaa www.uoece.org jedhama. Har'an isinii deebi'a.
www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenya biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51824 7 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, like nu tolcha, YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tole nu hordofuu dandeessu. Dhaggeeffattoota keenya amma dabareen kan dhuga ba'umsaati. Dhuga ba'umsi imaltoota Mediterranean kutaa 3ffaan itti fufa. Akkasuma kiyyo adamsitu jila milite baatu namoolchi waaqayyo balaa fakkaatu eenyu jira kan isa fakkaatu isa galatu akka kurophee harka adamsitu jila milite baatu namoolchi waaqayyo balaa fakkaatu eenyu jira kan isa fakkaatu isa galatu Dinakum randa kera jaji milikum Dinakum randa kera jaji milikum Dinakum randa kera jaji milikum Kodakum darabikum innu fena infebarikum Lecha yuda abatum Vabayatu fi gadanikum Lecha yuda abatum Vabayatu fi gadanikum Dinakum randa kera jaji milikum Dinakum randa kera jaji milikum Dinakum randa kera jaji milikum Kodakum darabikum innu fena infebarikum Lecha yuda abatum Vabayatu fi gadanikum Lecha yuda abatum Vabayatu fi gadanikum Booda irratti achi waaqayyo akkam ba'uuf natti mana san keessa hin ba'uun jedhee waaqayyo baay'inaan jedha konkolaataan ittiin ba'u natti agarsiisa hin ba'uun jedha maaliif ijoolleen dhufe kana wajjin baay'ee wal jaalanna waan ta'eef karaa dheeraa wajjin deemnu waan ta'eef gargar ba'uun barbaanne garuu ammumaayyuu karaan fuulduratti naafa magaalaa Tripoli galuudhaaf isaan wajjin galoo galles immoo namichi nu simatu nama biyya keenyati nama beeynuudha waan ta'eef mana isaatti boqannaa isa bira deemna bilbila isaa bilbilleerra kootta rakkinni hin jirudha gargar ba'uurra jennee nu isaa wajjin walitti hidhamnee jirra jaalala guutuudhaan really ani macaafa 5 baadhee deema macaafa qulqulluu afaan arabiffaatiin badhaasa akka badhaasatti kennaatti namicha bira hojjetu lammii ingiliis tokko naa kenne afaan ingiliffaatiin tokko nan qaba afaan Faransi afaan Itaalii fi afaan ingiliffaatiin ammas kakuu haaraa tokko nan qaba afaan Oromootiin ani afaan Itaalii fi afaan Faransi hin dubbisu garuu namatu kennaa naa kenne walitti hidhamee jira afaan ingiliffaa wajjin afaan Amaariffaa fi afaan Oromoo tokko nan qaba kitaabota kanan baadhee deema ID yookaan waraqaa eenyummaa waldaa kiristaanaa nan qaba deemnee achitti waaqayyo akka irraa adda ba'uuf cimsee deebisee natti dubbate akka dhuunfaa kootti magaazana santeenye obboloota kana wajjin abjuu walitti himanna halkan waaqayyo waan nutti agarsiise hundumtu walitti hima yeroo himnu kana wantoonni fuulduratti ta'an kunis immoo iyyuu karaa namoota biroo yeroo dubbatamu numa keessaa nuuf gala haa ta'u malee nu ifan baane wantichi nutti ulfaata sammuu keenya gararraadha namni kanas yaadeen jiru karaa dheeraa isa jedhamu qaxxaamurreerra hammi nawaafe hamma saniin ga'u yaada jedhu sammuu keenya keessa jira baay'inaan jennaan waaqayyo humnaan na baase ijoollee san irraa gargar walakka Liibiyaatti yeroon bahu mana nama tokko nageessanii okay jedhee nan naqee isaan obboloonni sun achitti narraafanii isaan achirraan adeemsa jalqabani konteenarii guddaa kana keessa seenanii konteenarii 2 fi booksii xixinnaa akka jalqaban ittiin deemne san 3tu wal duraa duuba deema gara magaalaa Tripoli galuudhaaf magaalaa Hajdaabiyaa irraa ka'ee jechuudha Hajdaabiyaa bakka jedhamutti boqanne waan ta'eef jidduu sanitti ka isaan adeemsa isaaniitti fufanii naannoo Mazraataa jedhamu jira naannoo bulchiinsi isaanii baay'ee cimaadha sirna musliimummaa irratti kan hundaa'edha irratti kan cime waan ta'eef naannoo san yeroo gahan qaamni yeroo ammaa addunyaa kanarratti nagaa dhabsiisuudhaan lubbuu namootaa akkuma salphaatti akka du'a adurreetti namoota baay'ee akkuma salphaatti rukutee
miidhee baay'ee waan cigaasisaa jedhamuun maalummaan dhala namaa osoo ittiin dhagahamin akkuma biyyoota har'a jira Suuriyaa keessattis Iraaq keessattis kiristaanota baay'ee irratti raawwatamaa jira. Kan musliimummaa gararraayyuu haalli itti raawwatamu baay'ee adda namatti ulfaata raawwiin isaadha. Isaas saniin to'atamani. Yeroo to'ataman konkolaataa lama fuuldura dabarsanii ishee sadaffaa fi arfaffaa shanaffaa jidduu galan warri ICC jedhaman kun. Jarri kun warri fuuldura karaa isaaniitti uffatanii warri lama duubatti hafan harka kennanii konkolaachistoonni jechaadha. Ijoollee qabanii gabaabumatti wanti isaan gaafataman musliima kiristaana kan jedhu duwwaa ture. Ijoolleen musliima kan ta'e musliimadha. Lapheen kan isaas kan hin dandeenye kiristaanumaa ta'e musliimas kan jedhe hin dhabamu ta'a. Garuu ijoolleen keenya kun yeroo isaan nuti kiristaana amma jedhanitti sadarkaa sanarra ga'anii dubbatani. Kunis immoo kiristaanummaadha waan ta'eef ergama isaanii isa Yesus Kiristoos itti waame isa dubbatisan biyya lafaarra yeroo deddeebitan rakkina qabdu kan jedhame san. Rakkina guddaa keessa darbuudhaan dhiphina guddaa keessa darbuudhaan mootummaa waaqayyootti galuun nuuf ta'a dubbii jedhee Phaawulos dubbatisan. Jijjiiruu hin dandeenye. Saba sanirraa kan ka'e ijoolleen kun naannoo nama 30 ta'anii waliigalatti Itoophiyaanotaa fi Eertirootadha. Gabaabumatti harki caalaan ijoollee Finfinneeti. Achi keessatti namoota dhalatanidha. Rakkina kanas baay'ee hin beekani. Garuu akka amantii isaaniitti ortodoksii yeroo jedhan bakka guddaa laatuuf isaanis isaan wajjin turani. Walumaa galatti ijoolleen biyya keenyaa isaanii baay'inaan agarsiisa. Ammumaayyuu asirraa nan qaban isaanii viidiyoo isaanii hundumaayyuu asirraa nan qaba. Maaliif ragaa guddaadha kun jireenya koo keessatti natti yaadatama. Na tuttuqa yeroo baay'ee isaa deddeebi'ee isaan bifa saniin achirraan karaa isaanii itti fufanii ana waaqayyochitti karaa kuna jalqabsiise addana baase. Konkolaataa manaatiin karaa na jalqabsiise kophaa koo. Namni ijoolleen hin beekne namni 4 jiru ana wajjin nama 5 kun karaa lafa onaa osoo hin ta'in amma ijoolleen kun karaa seeraan alaa yeroo deemtu karaa lafa onaa karaa jalqabde magaalaa Tripoli galuudhaaf. Karaan ani itti bu'e kanatti immoo karaa seeraa deemta makiinaa manaatiin. Makiinaa manaatiin waan ta'eef namni sitti dubbatu hin jiru karaa siif gadhiisa eenyumtu. Adeemsa namoonni guyyoota baay'ee deeman torbee 3 kan deeman jiru, torbee 2 kan deeman jiru, torbee 1 kan deeman jiru lafa onaa keessa. Magaalaa Hajdaabiyaa Liibiyaa keessaa kaanii magaalaa gudditti Tiraabiloos yookaan Tiripoolii galuudhaaf. Garuu halkan tokko duwwaan deeman sa'aatii 12. Gooftaan baay'ee haa eebbifamu. Waaqayyo baay'ee si gargaare. Dhugaadha. Jidduu sanitti qaama. Jidduu sanitti magaalaa Tiripoolii galuudhaaf sa'aatii 1 naaf. Makiinaan nu achii kaane konkolaataan sun magaalaa Tiripoolii galuu hin dandeessu. Lakkoofsi ishee gabatee isheedhaa seessisu. Konkolaataa magaalaa sanitti nu laatti. Konkolaataan sun immoo dhufee mana nu itti boqannu san nu geessa. Nama jalqaba walii bilbilisan. Nama beeknu nama Wallaggaati. Achi nu geessa. Garuu itti bariinaan mana tokko nu seessise namichi wal nu qunnamsiisu. Mana nu seessisee maal hojjetaa? Mana nutti cufeet balbala kana qollofee gaarii godhee magaazana waan akka maskiida wayiiti maskiida musliimotaati. Makiinaa keessa seessisee piraaktikaali osoo sitti agarsiisee gaarii natti fakkaata siif gala. Amma akkatti sitti ulfaata waan ta'eef. Inni kun balbala. Inni kun balbala. Balbala kana baneera ala jirra nuyi. Ol nu seessiseera nama 5 seenneerra. Balbala kana akkuma banametti jira konkolaataa isaatiin ol seenne waan ta'eef miilanii miti deemnee kan ol seenne. Kana booda balbala cufeera qollofeera konkolaataan mana keessa jirti. Nu as teteenya konkolaataa kana fidee balbala kanaan akkatti tuskiisa. Hidhee deema amma kana booda. Namni tokko kana tuquu hin danda'u balbala kana. Yoo balbala kana tuqe konkolaataan alarmii qabdi waan ta'eef alarmiin immoo harka isaarra jira. Lafa inni jirutti iyyiti. Wanti gootu hin jiru nuyi kanan beeknu sochii kanaas gochuun barbaanne maaliif amma nu baasa waan jedhu. Ani immoo waaqayyo. Maal namichi smaagilariidha? Inni miti. Maaliif kana godhan? Amaluma isaaniitti Libiyaanonni amala akkanaa qabu baay'ee gara jabeeyyiidha. Ofii isaaniitti iyyuu nama ajjeesuunis maal akka ta'e homaayyuu itti fakkaatu. Sitti musaan. Ofii isaaniitti irraa qaamni isaanii kun rukutamaadha. Billaadhaan waraannamaadha.
godaannisa baay'ee qabu anis dhiiruma akka keetitti siin jedhu kana sitti agarsiisu beela dhihoo jettuun achi keessa torbee 2 nu teessise namichi kun. Inni dhufaa al tokko dhufee nyaata barbaaddu nuun jedhe waan nuun irraanfatamne. Mucaa konkolaataa irraa immoo Saharaa keessatti garagaree haadha manaa isaa wajjin dhukkubsachaa mataan isaa kun dho'uudhaa ga'e wajjin akka tasaan magaalaa Ajjaabiyaa sanarraa dhufe. Mucaa naannoo Gondoriidha. Achumatti wal barree inni baay'ee riskii cimaa keessa jira, miidhama cimaa keessa jira waan ta'eef waa tokko gochuu hin danda'uu fi sababa isaatiif mucaan kun dhukkubsachaa jira, du'aa jira, asii nu baasii jenne. Ba'uu hoo barbaadan magaalaan Tiripoolii har'a boba'aa oolte ibidda cimaatu jira, lola cimaatu jira waan ta'eef ani asii sin baasuu hin danda'uudha deebiin isaadha. Ishii beelofne maal taana nyaata barbaanna deemeetu waan ta'e tokko wantoota daabboo nu fida. Har'a yoo dhufe amma guyyaa 5tti deebiin dhufu. Waa tokko wanti nyaatamu hin jiru. Kuni serious namni kana dubbatu baay'ee hin beeka, namni itti dubbatamu garuu isaaf galuu dhabuu danda'a, sobatti fakkaata. Really jechi kuni baay'ee practicaliin ulfaata. Keessayyuu ani humna kanaan qabu waan ta'eef jireenya akkanas xiqqoo hin dhandhamne waan ta'eef duraan torbee lammaffaa keenya yeroo geenyu nan dadhabeani hunduma caala mana keessaa gadi hin baanu ifan arginu dadhabeera. Ijoolleen durba 2 fi dhiira 3 ana wajjin waa tokko gochuu hin dandeenye nan ciisaa miilanuu ka'ee socho'uu hin dadhabe. Dhufee immoo maal nuun jedhaa guyyaa dhufu har'as hin baasa nuun jedha. Yeroo inni akkas nuun jedhu ani macaafa 5 baadhee jira waan ta'eef macaafa hona irratti argan rakkina guddaadha. Inni dhufa waan ta'eef shaamizii akkanaa kanan uffadha, shaamizii dheeraa tokko. Shaamizii kan as keessa seesisee tanan macaafa tokko as keessa kaa'a. Shaanxaa baachuus sila hin danda'amu. As keessa kaa'a. As nan hidhadha kana jabeessee gaarii godhee jaakketaa guddaa irraa nan uffadha. Hin beekamu. Halkan 3 akkasittan eege ciisee yoo dhufe akkasumatti tan ba'a jedhee garuu halkan 3 sana sun dhufi nafe. Gaafa qidaamee ganama gaafa guyyaa 16 ganama yeroo dhufu socho'uu hin dandeenye kaan deemna nuun jedhee in ulfaata. Namni tokko bakka taa'ee bakka ciisee socho'uu hin dandeenye. Akkuma nama lafarra butamuutti konkolaataan balbala bira jirti waan ta'eef konkolaataa keesseen. Macaafa fudhachuudhaaf hin qophoofne waan ta'eef akka amala koo duriitti as keessan kaa'annee yeroo san fudhachuudhaaf yeroo itti gadi jedhu na dhiitee na dha'ee humni hin jiru waan ta'eef dhiisuun dirqama ta'e. Darbamee na fudha kana adaraa jennaanis fedha isaan taane. Maal akka ta'es hin beekun. Isaan humna amantii kana isaanii cimsan waan ta'eef rakkina guddaadha. Yeroo baay'ee isaan ulfaata waan ta'eef wantichi dhaga'amu haalli humni keenya irra jiru sadarkaan irra keenya jirus immoo dadhabaadha. Fuulli koo kun kanan turre. Beekan ijoolleen jalqaba Suudaaniidha wajjin baane yeroo Tiripoolii warri jalqabna dura galan yeroo na argan innaani maaliif torbee 2 duubatti irraa feerfe waan ta'eef maal taatedhan bakka ijoollee wajjin achi keessa ciisnu ijoolleen arfan ana wajjin 5ffaadha naaf yaadda'an maaliif gara du'aatti deema waan jedhu jira. Nyaanni hin jiru waan ta'eef humni dadhabeera. Garuu gaafa guyyaa 15ffaa jimaata galgala Waaqayyo dubbii tokko naa fide. Ani deebi'ee jedha macaafa keessa mana qulqullummaa nan arge seene kan jedhu. Dubbii kana Yoonaastu dubbate. Dubbiin kun gara koo yoo dhufu humna guutuudhaanis akka durii kootti dadammaquu baadhus miirri ta'e tokko natti dhaga'ame. Akka lammaffaa jiraachuu akka hin danda'u. Wanti sun akka hin jijjiiramuu danda'u. Xiqqoo ture immoo ammas halkassan deebi'ee maaltu ta'a? Ililchi kana booda gaddi kee darbeera. Gammadi kan jedhu tokko ammas natti dhufe. Macaafni yeroo san kan harka jira waan ta'eef fuudhee banee tanan dubbisee nan deebise. Akkas shaanxaa koo keessan kaa'ee ijoolleedhaan ililchaa hin jedhan calliseetu halkan dandeenyaan ililchuu nadhani. Afaan Amaariffaa dubbatu isaan afaan ana duwwaadha afaan Oromiffaa kan dubbatu maaltu danda'e dubbataa mitiin callisan isaanis ganama isaa namichi dhufee kaan deemtu nun jedhe bifa sanii konkolaataa isaa keessa nu seesisee gara magaalaa Tiripoolii nu geessee achitti namicha nu fuudhu nu simatu isa wajjin bilbila isaan laannee fi wal qunnamanii itti nu laate. Garuu konfliktiin jidduu san chaalenjii jidduu san jiruuyyuu baay'ee cimaadha. Wal jijjiiruun jechuudha. Nu isatti nu kennuu fi inni isaan irraa nu fuudhuun baay'ee ulfaata. Haa ta'u malee Waaqayyo nu gargaaree itti nu laate achi wanti bira darbamuu hin dandeenye immoo dubbii cimaa namichuma kanatu namoota maallaqa jaallatanidha waan ta'eef yaada addaatiin
xiyyeeffatees mana laaluu jalqabe keessayyuu. Ani ijoolleen jalqaba biyya Itoophiyaadhaa wajjin bahe sadassiin jedhe san isaan keessaa tokko Liibiyaa jira waan ta'eef mallaqni harka isaa jira. Inni sitti kennaa rakkinni hin jiru hin jedhaani wanti inni haasa'u baay'eedha. Yeroo ani manaa seenu yeroon gadi bahu afurri kee na dhiibaa jira ayyaanni mucaa kanaa na dhiibaa jira jedhee dubbata irra deddeebi'e. Ijoollee yeroo san dhagaan isattuu himaa turan asitti leessuu biyya Jarmanii galle dhageesse miti yeroo obseffannaa isaan geetuffaa yeroo haasa'an afurri mucaa kanaa na dhiibaa jira ayyaanni mucaa kanaa na dhiibaa jira jedha. Garuu immoo waa'ee Waaqayyoo kana yeroo inni dubbatu bakka sitti dhaga'ama dhuguma Yesuus ibsaa jira jettaa innis beeka nama san. Osuma akkana jiru ani hojii lafa turamu argadhee achinas seene Waaqayyo waa'ee isaanitti agarsiise harkaan. Bilbileetan nama keenyadha. Inni dallaala hojjeta ijoollee simata mana ofii teessisaa ijoollee kan hojii hojjisiifata. Hojiin isaanii isa kanaadha. Isa kanaan walii galuu dadhabne. Ofumaa bakka inni ayyaanni isaa na dhiibaa jira afurri isaa na dhiibaa jira waan baay'ee dubbate. Sudaan irraa immoo namoonni baay'een bilbilanii kan akka Raajii Tsaayii jedhamtu yeroo baay'eetti deddeebitee waa'ee koo itti himti. Hadaraa mucaa manaati akkasii waa tokko hin beeku waan barbaachisu anatu fixa anatu guuta waan ta'eef jettee yeroo baay'eetti deddeebimti. Garuu lapheen namaa mallattoo hidhame baay'ee rakkisaadha. Ani haaluma saniin hojii na seene hojii seene gaafa guyyaa sadaffaa Waaqayyo waa'ee isaanitti agarsiisee itti bilbileetan osoo yeroo kana gabaabaa kanatti asii baate gaarii natti fakkaatan jedhani inni amaluma ta'e tokkoon haayilaayitii koo na laalee na beeka malee diippilii koo waan beekuun qabu guyyaa ani kana jedheeni ani qidaameen itti hime roobii deebi'anii qabaman isaan manni isaa guutuun nama 11 ta'e qabame amma mana hidhaa jira yeroo kanatti baay'ee ulfaataadha haalichi garuu ani kaachiis bahee jennaan lafa hojii sanitti mucaa Amsaaluu jedhamu biyya Suudaanitti wajjin baane isa wajjin lafa hojiitti wal arganne biyya Suudaan baay'ee ulfaataa yeroo soomati sooma musliimotaati baay'ee ulfaataadha achitti halkan akka biyya kanaatitti sa'aatii duwwaa sa'aatii 1 sa'aatii 2tti Waaqayyoon kadhanna lafa hojii keenyatti dhokanne sooma san keessa mucaan Amsaaluu jedhamu kun dhokatee bishaan dhugnaan bishaan dhugeedhaan itti mane uummanni Liibiyaa suuqii yookaan dukkaanas jedhamu keessa hojjanna waan ta'eef gabaa guutuun mucaa kanatti dhufanii naanna'an maal ennaan bishaan osoo dhuguu argamedhaan namni eessa jirannaan bishaan dhugaa jira ila kana namni marsa garuu Waaqayyoon keessaa nama kaase Liibii gurraacha tokko turaachi keessatti bakka guddaa qaba barataa kemistii wayiiti asitti nyaata shaayii waan barbaade fidatee dhuguu nyaachuu mirga qaba yeroo inni akkas jedhu namoonni xiqqoo ishee irraa boqotan haala sanii mana saniis nan ba'e obboleessa koo Fiqaaduu kana wajjin walii bilbila ture isaan baangaazirra jiru haala dhufan hundumaayyuu walitti himna Waaqayyo waa'ee isaanii itti meeraa osoo isaan achiin ka'in haalatti dhufan hundumaayyuu Waaqayyo akka haala mijeessu walii sheerii goone hin dhufanii magaazana hin galle magaazana san keessa akkas torbee 2 teenye miti Fiqaaduu torbee 2 teenye achitti musliimota jira musliimota 70 wayii kiristaanonni hin jiran kiristaanonni duwwaadha musliimonni achi jiranis immoo kiristaanota irratti warra dhiibbaa fidanidha. Isaan kana wajjin rakkina gurguddaa ture nuti kiristaanota waan ta'eef isa hunduma isaayyuu obsineet isaan wajjin ni jiraanne torbee 2 booda gara galaana cuutti ka'an asika dubbii kolfe. Namfarsaa sagalee ol fudhadhee eenyuuna salphaadhaa sodaadhee gooftaan diina koo gaanda koodee hidhii taaba kuusaana godhee gadda isaanii kan gaddaa godhee goota bocoodha kuudha godhee gadda isaanii kan gaddaa godhee goota bocoodha kuudha godhee namfarsaa sagalee ol fudhadhee eenyuuna salphaadhaa sodaadhee gooftaan diina koo gaanda koodee hidhii taaba kuusaana godhee gadda isaanii kan gaddaa godhee goota bocoodha kuudha godhee gadda isaanii kan gaddaa godhee goota bocoodha kuudha godhee akkasuma kiyyoo adamsituu jila militee baatu namochi Waaqayyoo balaasaa fakkaatu eenyu jira kan isa fakkaatu isa galatu akka kurophee harka adamsituu jila militee baatu namochi Waaqayyoo balaasaa fakkaatu eenyu jira kan isa fakkaatu isa galatu diina koo randa keerra jaajee milikoo diina koo
Dinako, randa kera jaja miliko. Dinako, randa kera jaja miliko. Kodako, darabiko, innu fena infebariko. Lencha yuda bato, babayetu figadamiko. Lencha yuda bato, babayetu figadamiko. Dinako, randa kera jaja miliko. Dinako, randa kera jaja miliko. Dinako, randa kera jaja miliko. Kodako, darabiko, innu fena infebariko. Lencha yuda bato, babayetu figadamiko. Lencha yuda bato, babayetu figadamiko. kutaa innattaan torbee itti fufa. Torbaan qabaamee dorkabaasee lafee kolkaasee utaalchisee dhiina mataarra na dhaabsisee gaara mul'atu na yaabsisee gaanfashee qabattee boqonkoo idwaadhaa weeddistee boqonkoo gaanfashee qabattee boqonkoo idwaadhaa weeddistee boqonkoo. Torbaan qabaamee dorkabaasee lafee kolkaasee utaalchisee dhiina mataarra na dhaabsisee gaara mul'atu na yaabsisee gaanfashee qabattee boqonkoo idwaadhaa weeddistee boqonkoo gaanfashee qabattee boqonkoo idwaadhaa weeddistee boqonkoo. Akkasumas kiyyoo adamsituu jila militee baatu. Namoonni waaqayyoo balaasaa fakkaatu eenyu jira kan isa fakkaatu isa galatu. Akka kuruphee harka adamsituu jila militee baatu. Namoonni waaqayyoo balaasaa fakkaatu eenyu jira kan isa fakkaatu isa galatu. Dinako, randa kera jaja miliko. Dinako, randa kera jaja miliko. Dinako, randa kera jaja miliko. Kodako, darabiko, innu fena infebariko. Lencha yuda bato, babayetu figadamiko. Lencha yuda bato, babayetu figadamiko. Dinako, randa kera jaja miliko. Dinako, randa kera jaja miliko. Dinako, randa kera jaja miliko. Kodako, darabiko, innu fena infebariko. Lencha yuda bato, babayetu figadamiko. Lencha yuda bato, babayetu figadamiko. dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan siyaada qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rww@tevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoowwarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin